kafaan hin jirre bishaan boombaa lagaa jechuun beektu. Boombaa laga moodalii sayyaan hin beeka laga moodalii achiitii bishaan sanan fidee wanni jedhaa jireenyichi dhiibuu malee jijjiirama hin qabu. Sababni anaaf namni qalama tokko naa bitee beeku hin jiru. Ishaa fi magriiba gidduu waama rabbinaa laafisee wanni jedhee garii isaa dubbisee. Sababiin an dhufeef immoo gabaabaatti haadha kiyyaaf mana ijaaruun qaba, jireenya gaarii jiraachisuun qaba jedheen ba'e. Sababni kana. Ya Allah, ya Allah. Akkam ree waa yaaddan guuttattanii? Alhamdulillah. Waa yaadne guuttannee isaan manuma mataa isaanii keessa iyyuu jiru, manuma mataa isaanii keessadha kan isaan jiranii. Walaakin xiqqoo ishee rakkoonii wanni waan biyya keenya jiruu fi isaan qarqara magaalaati kan manni jireenyaa jiru. Qarqara magaalaa sanaa nama biraa fi namni biraa akka keessa taa'u godhamee magaalaa irraati immoo isaaniif mana kiraayee fuune magaalaa irratti inshaallah yeroo dhiyootti isaaniif ijaarra jennee yaanna inshaallah yoo rabbi biyya keenyatti nagaa godhee biyya keenyatti nagaa buuse inshaallah yoo rabbi jedhe. Ammaaf garuu manuma isaanii keessa jiru xiqqoo ishee baadiyyaarra waan ta'eef gara qarqara magaalaa waan ta'eef moodalii gajjallaa jechuudha. Waan ta'eef xiqqoo ishee akka isaan as siqan magaalaa irraati kireeffannee isaan bakka isaanii immoo obboleewwan keenya warra keessaatii nama tokko taa'adha manaaf abbaa manaa isaaniif kennine akka isaan keessa jiraatan. Isaan keessa jira mana keenya keessa kan keenya keessa haati qomu magaalaa jiru. Ya salaam rabbiin waan isin yaaddan isiniif haa ga'u galmaan rabbiin isin haa ga'u. Waliigala ijaarsa irraa fi waan qalbii keenya ga'u miti inshaallah waan qalbii nu ga'u immoo ganaa goonaaf. Inshaallah biidhnillah inshaallah biidhnillah rabbiin isin haa ga'u. Okey Ustaaz Ahmed qananiin isiniif maal? Jira musuma ya sagalee kuma martaa deebise. Sagalee koodha. Keessan ilaatan beekna. Abdii moo kan abdii rakkoo qabaman koodha. Dhageessu? Yaa Rabbi. Dhagaan jira amma sirriidha? Amma sirriidha na bira. Ani sinan dhagaa Ustaaz Ahmed. Aywa. Itti fufi sagalee waan hin jedhe dhageessetti yoo ta'e. Okay, ana dhageessu ammasin. Shaadaan eenyuun bira jira? Shaadaa jira jechaa jirani mee gidduudhaani. Shaadaan eenyuun bira jira yaa jamaa? Eenyu kan shaadaan bira jiru? Shahadaa jechaa jirani namatu dubbilba. Mee eenyu shaadaan eenyuun bira jira? Ya salaam. Yusra situ barreessaa ture shaadaa jedhee natti fakkaata. No, ani hin buufne biyyi nagaa miti. Ani nama tokko illee hin buufne. Nama tokko illee buusaa hin jiru. Okay. Ergeefiira. Esh. TikTokii kaaniin wanni seeneef intinaadhaaf yaa jamaa naa dalaguu dide jalatti sagalee naa dhageessuu dide saniin viidiyoo waraabaa waan ta'eef sagalee jalatti dhageessuu dide bakka takka gingilchaa dhiifama beebii si buusa bakka Ustaaz Ahmed Jaseenan. ما لزامان لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيزو أستاذ أحمد نادي بسايا إيزو مايكي بنادو إيزو زمان متي ولا لو أنا مالي شهادة متي مالي شو وعليكم السلام ورحمة الله
Jirtu abdii akkam? Shahada sirriidha. Dhiifama shaadaa miti garuu walaloo gara shaadaatti qopheessee jechuu edeen ture. Galata uftan. Boodara dhiyeessita. Sagantaanii sagantaa biraati. Maayikii qabe mee sagalee لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه دبا أستاذ أحمد النادي بسجل الله إن شاء الله سكنتك إنك يعني راجع بجده ما أدري بسازو تاني لا لاتي إيه اتجابات لكم بلينكي كان كم ربها سين إن شاء الله إيش إسلام ما دا أين يودا كان شهادة سين يا جماعة إسلام ما سيبرج را شهادة طيب दिल्ली अम्मा शादा जेचा तुरे डगोगोर वोललोर मान शादा से तनी सला जो कमेंट हेडू अर्गा तुरे शादा kan jedhu कमेंट हेडू अर्गा तुरे अजाइबात आई कनेक्शन स्टार रेव वीडियो तबक्काता نفس ايوه تقبل الانسان بسم الله Kaayee kee unadhu ammatitti ustaazi. Taa'ee maaliidhuuf na barnooti? warra biyya bunaa jirru warra biyya bunaati bar bismillah biyya bunaa taanii akkamitti shaayii dhunnaboo maal taateeti Ijoollee yeroo tokko maashaallah jedha barreessaa hundi keessan namni 1,200 maashaallah jedha barreessaa. Ijoollee cocollee kana ustaazota gaggaarii kana daraarbii maashaallah jedha hundi keessan hayyaakumullah. akana ya salam ustaz ahmed adunnuka Fiyaa dhugaa bilaa fiyaa nuti lama taanee dhunna lama miti sadii taanee dhunna isinis rabbi siyaa baay'isu singilii kanarra. آمين 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 Amma si fakkaatu kulli waliin. اللهم بايس لنا يا رب يا اللهم بايس لنا اللهم آمين. اجعلنا لمن وسديئا والله Amiin. اللهم إنا نريد أن نكون لمن وسديئا Dhiifama moobaayiliitii chaarjii irra kaa'een fayyadamaa ture kanaaf ho'e. اوكي اغانا يو بريدا جرتو كا چارجر كيسني فايده مارتو تانا Moobaayiliin chaarjii hin qabu beellama kee immoo namni nafu jedheen waa dhiisee dhufe sagantaa wayiitu hin qabu. ابو بيلما مومنتوتا غوته بو مومنتوتا بيلما غلي هند ربي سن ياغوتو Amiin yaa Rabbi. Amiin. والله وبالله اكان هي ان شاء الله كان بايس ترسيسو كان بودا يا رب جدي غرا غلبي في داديمنا تولي Erga ta'e isa dhagaa battu dambisiin kamiyyuu abshir. يا سلام يا سلام غافا نمني دري ما شريتي غافا تمسين مو وركم تربات ما وجن ديما جدما ربي سيناجر Amiin yaa Rabbi. Siniinis Rabbi keessaa dambisiin. وان سام بيف مالي اري
Har'a eebbisi na godhaa jedha warri guyyaan guyyaa eebbaa ta'uun oolu. Inshaallah. Hidhamtanii beektu Ustaaz Ahmed? Hidhamee beeka. Biyyatti moo eega biyyaa baatanii? Biyyatti ni hidhame. Sababa immoo Waa yoom hin barbaachisa ta'e qofa himaa hin barbaachisu taanaan dhiisaa. yeroos kutaa meeqan baradha? Kutaa 5 natti fakkaata. Achiin booda